What happened to this man? Bara fuggisoo mataan gara miillaa miilli gara mataa kan jedhamuuf waa malee miti. Addunyaa kanarratti wantan dhagaamnee fi waan hin argamne malee wanti hin raawwanne hin jiru jechuun ni danda'ama. Maaliif kana jettee onaan jettan? Seenaan nama amma waa'ee isaa isinitti himuu baay'ee na ajaa'ibsiiseetu. Isinis dubbii kana gaafa dhageessan akka dinqisiifattan abdiin qabaa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share akkasumas comment gochuu hin dagatinaa. Wal jajjabeessuun aadaa keenya. Gara dubbii kootti wayitan deebi'u. Abbaa warraa akka dubartiitti uffachuuf jiraachuu filatee yoo dhageessan maal jedhu? Maqaan isaa Saamu'eel jedhama. Namni kun uffata dubartii uffachuu fi akka dubartootaatti of babbareechuun guutummaadhaan addunyaa dhiirotaa keessaa of baaseera. Keessi kun umuriin isaa waggaa 40 ol yoo ta'u, akka inni jedhutti yoo ta'e namoonni baay'een akka dubartiitti uffadhee babbareedee mimmiidhagee gaafan walii gadi deemu akka waan seexanni narra jirutti na ilaalu. Tokko tokko immoo darbaniis seexana narraa ifatu. Lammiileen Burundii tokko tokko dubartii of fakkeessee jiraachuu kootti akka waan seexana ta'etti na ilaalu. Kaawwanis namni kun saala wal fakkaataa jaallataa naan jedhu. Ani garuu isaan sana miti. Kana malees obbo Saamu'eel namoota maqaa maatiinsaa isaaf moggaasan ittiinis isa waaman hin jaallatu. Ofii isaatiin akka dubartiitti beebii jechuun of waama. Sirumayyuu nama maqaa kanaan isa hin waamneef tole jedheen hawwaatu. Iddoon Saamu'eel maatii isaa waliin jiraatan Burundii magaalaa xiqqoo Kaameesaa jedhama. Gaazexeessitoonni BBC oduun kun gurra isaan buunaan nama jireenya dubartii jiraachuu filate kana afgaaffii isaaf gochuudhaaf gara mana isaatti deeman. Yeroo mana ga'an mana keessatti shamizii harka gabaabaa kan dubartoonni uffatan wandaboo yookaan qamisii uffatee oliif gadi jedha. Akkasumas dibata bareedinaa shamarran fayyadaman meekaappii dibachuuf biruushii, ispoonjii, laastikii diimaa, dibataa fi meeshaalee bareedinaa qabatee gaazexeessitootatti gadi ba'e. Fuula ifaadhaan baga nagaan dhuftan jedhee isaan simate Saamu'eel. Nama kanas dubartootaan adda baasuun baay'ee nama rakkisa. Haalli uffannaa isaa, haalli itti deemu akkasumas sagaleensaa hundi dubartii fakkaata. Haa ta'u malee namni kun dubartii seetanii? Waa'u! Haadha warraa fi ijoollee 4 qaba. Saamu'eel maatii isaa waliin magaalaa Bujumburaa lafa ol ka'aa keessa jiraachaa ture. Naannoon sun immoo bakkeewwan waraanaa bara 1993 hanga 2000tti Burundii keessatti gaggeeffamee tureen baay'ee kanneen miidhaman keessaa tokkodha. Namni kun waraanni sun jireenya amma jiraataa jiru kana akka filatu isa taasisuusaa dubbata. Akkamiin gaafa jedhamu yeroo sana loltoonni dhaqanii naannoonni jiraatu ijoollee dhiiraa, namoota jajjaboo, abbootii warraa umuriin isaanii baay'ee hin fagaanne qabanii gara loltummaatti maku ture. Innis dhimmi kun isa yaaddeessinaan maaliifan dhiirummaa koo dhiiseen dubartii fakkaadhee hin jiraadhu jedhee dubartii fakkaachuudhaaf murteeffate. Yeroo tokkotu maqee keessa taa'uu waraanni biyyittii gara naannoo lafa inni jiraatutti gaafa dhufuusaa dhaga'u hatattamaan fiigee qamisii dubartii kan haadha isaa uffatee shaashii hidhatee dubartii fakkaatee isaan eege. Isaanis dubartoota qe'ee keessa jiran wajjiniin innis dubartiiuma akka ta'etti bira darbanii qajeelan. Innis dubbiin kun na baafteetti jedhee achumaan jireenya dubartummaa filatee akka hafe dubbata. Saamu'eel mana keessatti haadha warraasaa wajjiniin nyaata hojjechuu, uffata miiccuu, waan dubartoonni hojjetan mara hojjetaadhuma akka ooluu dubbata. Kana malees taphallee taphachuu yoo barbaade kan dubartootaa akka caalsifatu akka jaallatu dubbata. Jaallachuu qofaa osoo hin taane taphachuufis isaanii wajjiniin qixxeedhuma osoo hin qaaneffanne taphachaa oola. Yeroo gara waa bituuf gara magaalaatti qajeelanittis Saamu'eel
qamisii isaa uffatee, rifeensa isaa filatee, kophee dubartootaa uffatee, boorsaa dubartoonni qabatan qabateetu haadha warraasaa wajjin shat jedheetu manaa ba'a. Saamu'eel ogummaa bilbila harkaa, raadiyoo, meeshaalee elektirooniksii fi kan biraa suphuu akka jiraataa ture dubbateera. Hojiiwwan kana ammallee hojjetaadhuma jira. Garuu immoo lafa hojii kana hojjechuudhaa fi suuqa itti kireeffatetti uffannaa dhiiraatu hin taane uffatuma dubartii uffatee hojii kana hojjetaa oola. Namoonni Saamu'eeliin argan waa'ee Saamu'eel baay'ee bitaatti gala. Obbo Saamu'eel maal ta'eetu? Maaliif dubartii ta'uu filate? Akka dubartii maa jiraachuu filate jedhanii isas gaafatanii ofis gaafatanii deebii garuu hin argan. Haati warraa Saamu'eel wayita namoonni hawaasa keessatti waa'ee abbaa warraa ishee dubbatan isheetti garuu homti tokkoyyuu ittiin dhaga'amu. Abbaa warraan kee maaliif akka dubartiitti uffata wayita jedhamtee gaafatamtus ani gaafan isaa wajjin wal barees haaluma kanaan uffataa turee jetti. Maaliif uffata dubartii akka uffachuu barbaades gaafadheen ture. Innis akka uffata dubartii uffachuu jaallatu natti hime. Anis dhiira ta'ee osoo jiruu maaliif akka dubartiitti uffachuu akka jaallate wayitan gaafadhetti immoo kunii anaaf istaayilii kootii naan jennaan anis nan eeyyamee fi jetti haati warraasaa. Namoonni kaan akkan isaan adda ba'uuf na gaafataa turan. Ani garuu maaliifan adda ba'a? Nama cimaadha. Haala gaariidhaan waliin jiraachaa jirraa jedheen didee jetti. Uummanni naannichaa sirriitti Saamu'eel yookaan maqaa ofiisaa baafate beebii hubachuuf yeroo dheeraa kan itti fudhatu natti fakkaata jetti haati warraasaa. Egaa hordoftoota chaanaalii keenyaa Saamu'eel har'allee akkuma dubartiitti jiraachuu itti fufeera. Kana maal jettu? Kanaafi bara fuggisoo mataan gara miillaa, miilli gara harkaa kan jenneef addunyaan kun waan baay'ee qabdi. Hin dhaga'amneef yookaan hin argamneef malee. Nutis waan addunyaa kana keessatti dhimmoota raajii ta'an, dhimmoota safuu akkasumas immoo baay'ee dinqisiifataman soqneetu isinii dhiyeessina. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, laayikii fi sheerii gochuun nu deeggaraa. Yaadas nuuf kennaa. Horaa bulaa deebanaa.